Hacaaluun maquma isaayyuu yoo laalte Hacaaluu Hundeessaa. Shubbeelol shubbittuu lolli malee shubbeelol. Miraara koo yaa miraaree kun jettuu yaamsi waame. Akkam jirtu daawwattoota Risaa Miidiyaa har'a immoo yaadannoo wareegama Hacaaluu Hundeessaa marsaa 5ffaa fi akkasumas immoo awwaardii Hacaaluu Hundeessaa marsaa 4ffaadhaa fi as hoteela Skylight'tti argamnee jira. Egaa asitti artistoota baay'eetu argamee jira. Akkasumas immoo uummati Oromoo mimmiidhaganiitu bakka kanatti kan isaan mul'atanii. Egaa isaanii wajjin immoo turtii bareedaa kan goonu ta'a. Haga xumuraatti nu faana tura. Ati Hacaaluu ammam jaallattan? Hacaaluu hagam jaallatta namaan jechuun hin danda'amu. Hacaaluu oduu lubbuun ofii kun waan lammaffaa deebitee lubbuu koo caalan Hacaaluu jaalladha. Haceen nama daangaa hin qabnedha, nama aartii nu barsiise, nama aadaa fi safuu, nama gootummaa waan hunda nu barsiise waan ta'eef waa'ee Hacee kana jennee dubbachuu gaafiyyuu hin barbaachisu, baay'ee ulfaataadha jechuu koodha. Guyyaan har'aa osii fi yaadannoo akkamiiti? Guyyaan har'aa naa fi yaadannoo guddaadha baay'ee. Hacaaluu lubbuudhaan dhabnusi Hacaaluun akka waan lubbuun jirutti ilaalla. Hacaaluun bara baraan akka lubbuu keenya keessa jiraatu akka onnee uummata kan uummata miiliyoonota akka Afrikaatti akka addunyaatti nama saba keenya qofaaf hin taane nama mirga falmaa dhala namaati. Guyyaan kun anaaf guyyaa addaadha garuu Haceen immoo waan jedhee waa'ee Hacee waan ibsu natti ulfaata hedduu waan guddaa. Baga gammadde yaadannoo. Baga walumaan gammanne. Egaati weellee aadaa bara kanaatiin mo'atteerta. Egaa shubbee lol shubbittuu lolli malee shubbeelol shubbittuu lolli malee shubbeelol shubbittuu nagaan dhuftanii shubbeelol shubbittuu gaarii bultanii. Shubbee weellee hedduu ajaa'iba weellee bareedaadha. Weellee kanaan illee nan jaalladha. Miira akkamitti dhaga'ama? Egaa shubbittuun akkuma beekamu sirbaan oli jechuun hin danda'ama. Aadaa uummata Oromoo, duudhaa uummata Oromoo, seenaa uummata Oromoo addunyaatti kan mul'ise waan taateef yoo argitee jiraatte inni biyya keessaa inni afaan Oromiffaan dhageen, afaan Oromoo dhageen akkasumas ammoo inni biyya alaas isa afaan kana dhageen artiin afaan addunyaa ta'uu kallattii ittiin arganne shubbittuudhaan jechuudha. Kanaafuu shubbittuun sirba ol kasiin jedheef aadaa uummata Oromoo guutuu addunyaatti, eenyummaa uummata Oromoo guutuu addunyaatti waan mul'isee fi shubbittuun egaa xiqqaa guddaa shubbisiiseera jechuu barbaadeeti. Yoomiyyooti Hacaaluu ammam jaallattaa? Haceen nuuf waan baay'eedha. Waan baay'ee karaa nu qabsiise. Haceen nuuf karaadha. Saniif baay'een jaalladha. Ammoo jaalala jechaan ibsuun baay'een ulfaata. Garuu Haceen baay'een jaalladha. Onnee keenya keessa jira. So karaa isaatiin deemaa jirra. Hacee nuuf goota. Saniif jecha Hacee ibsu waan qabu. Guyyaan har'aa osii fi guyyaa maaliiti? Yaadannoo akkamii qabda? Waan lama keessa jira. Gaddis jira. Garuu ammoo Haceen goota keenya. Goonni ammoo yeroo hunda waan hojjeteedhaan waan kabajnu waan ta'eef anaaf guyyaa gammachuus jira, gaddis jira. Garuu gammachuutu caala. Goota waan ta'eef Haceen du'uun hin oolu garuu qaalii taatee uummata keef jiraattee du'uun waan guddaadha. Hacaaluu ammam jaallatta? Hacaaluu amman jaalladhu lakkoofsaan himuu hin danda'u yookaan immoo hagana jedhamee ibsuu hin danda'amu. Wantoonni jechootaan yookaan lakkoofsaan ibsitu Hacaaluu hin ibsu. Kanaaf hamma hojii isaatii, hamma kabaja isaatii, hamma guddummaa isaatiin jaalladha. Akkasiin jedha. Guyyaan har'aa osii fi yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan har'aa waan lama qaba. Tokko Hacaaluun wareegamuu isaatiin wal qabatee siidaa guddaan sabichi ija isaa duratti ilaalu duraa dhabamu akkasumas immoo utubaa sabichi jalatti bor abdii godhatee dagalee godhatee gama walleetiin gama aartiitiin gama hojii muuziqaatiin abdii godhatee deemu wareegaman mallee wareegamuun aarsaan malleen saba duraa dhabamuun isaa yeroon itti yaadadhuudha. Hacaaluu guddicha yeroo itti dhabnedha.
guddaa guddattuu hundeessa jedhamee wallee weellifamuuf ammam akka inni guddaa ta'e kan ibsu waan ta'eef isa dhabuu keenyaan gadda lapheerraa cabeetu natti dhaga'ama. Guyyaa irraa kan ammoo leegaasii isaa yookaanis ammoo dhaloota itti fufsiisuudhaaf maqaa isaatiin awaardiin artistoota jajjabeessuu hojii gaggaarii warra hojjetan kunuunsuu fi garee isaanii akka guddatu gochuuf hojiin hojjetamu immoo naboon isaa gaddes gammachuus miira wal fakkaataa qaba. Kanaaf guyyaa kana akka kanatti hubadha. Hojiilee faawundeeshinii Hacaaluu keessaa awaardiin Hacaaluu isa tokkodha. Faawundeeshiniin Hacaaluu immoo hojiilee gurguddaa garaagaraa hojjechaa jira. Uummatni immoo bifa kamiin biraa dhaabbatu jira? Faawundeeshiniin Hacaaluu hundeessaa hojiin hojjetu akkuma hojjetu tokko awaardiin kun hojii faawundeeshinichaati. Awaardiin kun sababni guddaan yaadannoo Hacaaluu ittiin gochuufidha. Lammaffaa akkuma sila kaase immoo yaadannoo warra Hacaaluu jaallataniif yookaan karaa sirrii aartii Oromoo deemuu qabu immoo deemsuudhaa fi humna guddaa qaba. Kun immoo hojii faawundeeshinii Hacaaluu hundeessaati. Hojiin kun awaardii qofa miti warra rakkatan gargaaruu bakka hongeen itti uummata dararuutti dararaa sana keessaa hawaasa baasuu irratti jabaatee faawundeeshinii hojjetudha. Humna guddaadha. Leegaasii Hacaaluuti jechuudha faawundeeshiniin Hacaaluu. Kanaaf namoonni Hacaaluu hundeessaa jaallatan hundumtiyyuu faawundeeshinii Hacaaluu hundeessaa tumsuu, deeggaruu, akka inni dagaagu, akka inni guddatu gochuu qabuun jedha. Doktor akkam jirtu? Gaarii nagaa waaqaa. Waljalaa babbanne xinnoo. Dhugaadha. Harragaa awaardii Hacaaluu marsaa afuraffaadhaaf asitti wal arginee jirra hoteela Skaayilaayitiitti. Mee jaalala Hacaaluudhaaf qabdan ibsaa? Ani dhugaa qaaliidhaan himuu hin danda'u. Silaa ta'eeti yoo imimmaaniin ta'e malee afaan ittiin ibsuu hin qabu jaalala jagnaa fi nama sila dandeettii guddaa qabu uummanni Oromoo dhabe. Hacaaluun maquma isaayyuu yoo laalte Hacaaluu hundeessaa. Hundeessan egaa amma gaarii ta'eera. Akka inni caaluu fi hundeeffameera. Maqaan isaayyuu Hacaaluu hundeessaadha. Kun itti fufuu qaba. Dhaloota dhufuu fi Hacaaluun fakkeenya guddaadha Oromoodhaa fi meetii gatiinsaa hedduu kabajamaa ta'edha jechuudha barbaada. Bifa bareedaa fi haala namatti toluun naa ibsitanii guyyaan har'aa immoo gaasiniif yaadannoo akkamii qaba? Badhaasa awaardii kanaan cinatti yaadannoo akkamii isiniif qaba? Egaa Oromoo waan jedhu yaa nama har'aa kan jiru waan gaafattu kan du'een kaafattu jedha. Har'aa Oromoon waan guddaa hojjete kan du'e kaafate. Ammoo gara fuulduraatti kan jiru isinuu waa gaafataa jirtu. Kan du'e haa kaafannu, kan jiru haa gaafannu. Garri fuuldura keenya karaan diriiraa ta'a jedhee yaada. Hayyee egaa hojiilee faawundeeshiniin Hacaaluu hojjetu keessaati. Hojii gurguddaadha. Hacaaluu faawundeeshinii hojiin hojjetu isa keessaa awaardiin kun immoo isa tokkodha. Hojiilee namatti tolan kan kaanillee hojiilee gargaarsa irratti hojii deeggarsaa kanaan kan wal qabatan hojii hedduudha kan inni hojjetu. Kan ammoo hawaasni bifa kamiin haa deeggaru jettu? Hawaasni hundumtuu akka dandeettii isaatiitti waan kana deeggaruu qaba. Wanni kun immoo ijoollee gara fuulduraatti ijoollee ol guddataa jirtu kanaaf akka inni fakkeenya ta'ee itti fufu namni karaa danda'een deeggaruu qabaan jedha. Baga gammadees. Ulfaadhaa galatoomaa baga wajjin gammanna. Harragaa damee hedduudhaan mo'atteerta. Mee maaltu sitti dhaga'ame? Gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Keessattuu hojiilee Andu'aalem wajjin hojjenne hedduu isaa kan injifatee dameelee badhaasa damee 11 keessaa damee 5 hojiin Andu'aalem kan injifatee keeroogiraafii akkasumas daayirekteera cimaa
walaloo cimaa, yeedaloo cimaa fi akkasumallee albeema cimaa plus weellisaa cimaa waggaatti. So kana jechuun gammachuun isaa maal akka ta'e gaanii beektaa. I'm so geeked out. Baay'ee gammadee jira. Eessatti ulfaataara wakkaata wanti kuni. Damee shaniin moo damee meeqa? Damee shaniini hojiilee Andu'aalem injifataniiru. Isaan keessaa sadii kunoo na bira jira jechuudha. Ati Hacaaluu akkamittiin ibsita? Hacaaluu jechaan ittiin ibsullee yoo dhabuu baadde qabaachuu baadde Hacaaluun qaalii Oromooti, goota Oromooti, leenca Oromooti, nama hubataadha. Hacaaluu jechuun hayyuu mucaa qaroonsaa fagootti argu jechuudha. Guyyaan irraa immoo siif yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan irraa ani guyyaa irraa guyyaan irraallee awwaardiidha. Awwaardii jechuun Hacaaluutuma ittiin yaadachuuf malee ana Hacaaluu sekondii tokkoof of keessaa sammuu kiyya keessaa dhabeen beeku. Ana qofa osoo hin taane dhaloonni amma jiru kun dhaloota Hacaaluu generation san keessaa akka jirruttan beeka. Kana jechuun yeroo hundaa kaayyoo isaa galmaan ga'uudhaaf jabaannee irratti hojjechuu qabna jedha dhaloonni. Gumaa Haceellee barbaaduu qaba dhaloonni kuni cal jennee taa'uu kan du'a irraa Hacaaluu osoo hin taane dhaloota kana waan taaneef dammaquu qabna. Kanaaf gumaa Hacaaluu gaafadha akka nama tokkootti. Ayyi Israa'el ati Hacaaluu jecha tokkoon ibsi yoo siin jenne maal jettee ibsita? Hacaaluu jechuun nuuf goota qofaa miti, artistii qofaa miti, goota. Kanaafuu Hacaaluun nuuf qaaliidha. Guyyaa kana asitti argamuun qof carraa guddaadha. Sagantaa seenaa qabeessa kan irratti argamuun koo baay'ee carroomuudha. Hacaaluun nuuf goota. Guyyaan irraa yaadannoo akkamiisiif qabasiif? Guyyaan irraa guyyaa adda anaaf jecha yeroo sadaffaa dhufu kooti. Garuu guyyaan kun anaaf guyyaa seena qabeessaadha. Akkasittan ibsa. Gammadee santi. Galatoomi. Egaa weellistuu haaraa bara kana ta'uudhaan injifattee jirta. Miira akkamitti dhaga'ame? Miira guddaa, miira gammachuu, miira bal'aa, gammachuu daangaa hin qabne natti dhaga'ama. Sirba kee miraara koo jedhu natti fakkaata yoo dogoggoruu baadde kan ni jedhame xiqqoo sagaleedhaan. Miraara koo yaa miraaree kun jettu yaamsi waame jinniirraa maaltu addaata garaan kan kee maaf jabaata jinniirraa maaltu addaata garaan kan kee maaf jabaata. Hacaaluun mam jaallata? Ani jaalalli Hacaaluuf qabu daangaa hin qabu. Hacaaluu jechuun anaaf goota qabsaa fi goota falmataa ilma namaati. Hacaaluu jechuun daangaa isaaf qabu ibsuu hin danda'u. Guyyaan har'aa yaadannoo akkamiisiif qabasi? Guyyaan har'aa guyyaa goota koo itti dhabee goota Hacaaluu koo of biraa itti dhabeedha. Hacaaluu kallattii lamaanan ibsadha. Guyyaa irraa gammachuus qaba. Gadda isaa guyyaa itti dhabes nan qaba. Yaadannoon ani qabu kanuma guyyaa irraa keessatti. Jaalala Hacaaluuf qabdu ibsi yoon siin jedhee maal jettee ibsite? Hacaaluun qaaliidha. Akkuma qaalii jedhetti innillee ani Oromoof qaaliidha akka jedhetti nuufillee qaaliidha Hacaaluuni. Hacaaluu baay'een jaalladha. Otuu jiraate Hacaaluun lubbuudhaan baay'ee natti tola. Hacaaluun anaafillee qaaliidha akkasuma uummata Oromootiif qaaliidha jechuudha. Hacaaluun baay'ee jaallanna. Hacaaluu baay'ee kabajna. Guyyaan irraa siif yaadannoo akkamii qaba? Yaadannoo waggaa 5ffaa artistii Hacaaluu Hundeessaa anaaf guyyaa addaati. Akkasuma anillee jirraa kee dhufee kun asitti kabajuudhaaf hin dhufe jechuudha. Mee Hacaaluu hammam jaallattaati? Hacaaluu baay'ee jechuun ittiin ibsuun hin qabu. Baay'ee onnee korraa nama jaalladhuudha. Nama seenaa hojjete sanaaf immoo uummata isaaf jiraate nama uummata isaaf wareegame tokko ayidoon hojjechuma ittiin ibsitu tokko faan qabdu. Hacaaluun jecha kanaan ibsama jettee waan ittiin ibsitu hin qabdu. Akkasumas jecha hin qabuuf hin jedha bakka Hacaaluudhaaf baay'een jaalladhaani. Sirba isaa hedduu baay'ee nan dhaggeeffadha. Kan inni booda na baase maal malli isaa kan jedhu kanaaf hunda nan dhaggeeffadha. Baay'ee ergaa guddaa kan qabu nama seenaa dabarsu nama barumsa guddaa uummata barsiise jireenya isaa keessatti uummatumaaf jiraate uummataaf du'e bakka wareega malee hin jiraata egaa lubbuun isaa gannata bal'aa galtiin jedhaani hedduun onnee korraa jaalladha Hacaaluun nama akkasiiti. Guyyaan irraa yaadannoo akkamii?
yaadannoo ajaa'ibaati yeroo jalqabaa kootiif hin dhufa baay'ee hin eegne akkasitti baay'ee namoota hedduun argee artistoota bebbeekamoon argee hammam onni namaa keessaa Hacaaluun akka jiru ittiin hubadhe beektaa sagantaa kanarratti keessoo koo baay'ee gammachuu guddaan nutti dhagahamee jira. Sagantichi sagantaa baay'ee bareedaa haala namatti toluun kan gaggeeffamaa jiru. Baay'ee isinitti bareedee jira. Uffannaa keessan baay'ee jaalladheera. Mee Hacaaluu hammam jaallattati? Hacaaluu ammana jechuun danda'u baay'een jaalladha jechuudha. Ammana jedhee si ibsuu kan hin dandeenye baay'een jaalladha hundumtuu baay'ee jaallata. Amma kana jedhee siif ibsuu danda'u jechuudha baay'ee. Guyyaan irraa immoo yaadannoo akkamii isiniif qaba? Guyyaan irraa guyyaa goota keenyatti yaadannuudha. Anaaf guyyaa addaatti guyyaan kun. Hacaaluu hammam jaallatta? Egaa Hacaaluu hammam jaallatta kan jedhu gaaffii cimaadha. Jaalala namaa ibsuudhaa fi miira kee namaaf qooduun xiqqoon cimaa miira hanga jechaan olitti otoo hin jedhee naaf ibsa. Guyyaan irraa siif yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan har'aa keessaayyuu yaadannoo bifa lama qaba. Kuffaa guyyaa inni itti wareegamedha kan nuti yaadannu. Guyyaan inni itti wareegame gaafa yaadannu immoo Hacaaluun hojiiwwan hojjechaa ture. Keessaayyuu immoo dhimma uummata Oromoo irratti waan inni qabsaa'aa ture yaadatta. Miira sanarraa ni qooddatta. Garuu immoo gara biraatiin faawundeeshiniin artiist Hacaaluu Hundeessaa immoo kaayyoo inni itti wareegame sana itti fufsiisuudhaaf hojiiwwan inni hojjechaa jiru. Awwaardi bifa kanaan qopheessee artistoonni ol adeemu kaayyoo Hacaaluu kana galma akka gahaniif immoo bifa kanaan badhaasee onnachisee gaafa deemu immoo tarii kaayyoon isaa itti fufuu danda'a abdii qaba kan jedhu laalta waan ta'eef miira lama qaba garuu wantoonni akkasii anaa fi hedduu na gammachiisas. Egaa hojiilee faawundeeshinii Hacaaluu hojjetan hojii baay'ee qaba. Isa keessaa awwaardiin Hacaaluu illee isa tokkodha. Uummatni immoo hawaasni keenya bifa kamiin faawundeeshinii Hacaaluu cina dhaabbachuu qaba jettee yaadda? Egaa faawundeeshiniin Hacaaluu awwaardiin alatti hojii namooma irrattidha kan inni bobba'ee hojjetu argitanitti yoo ta'e iddoowwan naannoo Oromiyaatti rakkoon gaafa mudatu faawundeeshiniin Hacaaluu durseedha kan argamu. Kun ammoo uummata kootiif anjira aantummaa isaadha kan agarsiisu. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo bal'aadha jennee gaafa dubbannu immoo akka bal'ina keenyaatti hojiiwwan hojjechuu qabnu waan nurraa eegamu hedduu jira. Kana keessaa tokko kan ta'e pirojektoonni akkasii dhimmoota namooma irratti gaafa hundaa'anii hojjetanii hamma dandeenye kan qabu maallaqaan kan hin qabne immoo hamilee gochuu itti horuudhaanii wantoota isaan hojjechan beekumsa isaaniitiin deeggaruu ni danda'u kallattii adda addaatiin deeggaruu ni danda'u waan ta'eef uummanni hundumtuu dirree itti tokko ta'ee dhimma namummaa kanarratti itti bobba'uu osoo ta'eetiin jedheetiin dhaamaan. Hacaaluu hammam jaallatta? Hacaaluun yaw ammanan jaalladha jedhamee nama hin ibsamnedha. Hacaaluu baay'ee uummati Oromoollee jaalala Hacaaluudhaaf qabu akkaataa adda addaatiin ibsata. Haaluma amma agartu kanaanis Hacaaluu awwaardii irratti namni kun argame jaalala isaa ibsachaa jira. Hacaaluu ammanan jaalladha siin jedhee siif himuurra yaw gochaadhaan argisiifama. Hacaaluu amma jaallattu gochaa keetiin argisiistaa sii galeera. Wanta inni ittiif uummata kana ta'e wanta inni uummata kana ittiin ta'ee fi uummata kanaaf wanta inni ta'etu kan itti taatee jaalala isaa ittiin mul'istu jechaadha. Hacaaluu kanaanidha kan itti jaalala isaa ibsuu dandeessu. Guyyaan irraa siif yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan irraa yaa'u akkuma beekamu guyyaa gootota ittiin dabaluu yaadaan sii galee akka yaada kootiitti guyyaa Hacaaluu awwaardii akka guyyaa gootota Oromoo tokkootti akkasittiin ani ilaalaa sii galee guyyaa irraa kana. Hacaaluu hammam jaallatta? Hacaaluu baay'een jaalladha. Baay'ee. Jechuun hangani isa yaadee laayifii koo keessatti onnachiifamuun na mudatutti. Gootummaa isaa akkamittiin ibsita? Gootummaan isaa namni akka kanaa jireenya keessatti takkaadha laata jedhee yaadanna. Irra deebi'ee waan nan argu miti. Garuu in life arguuf I'm happy. Mee ati Hacaaluu hammam jaallatta? Hacaaluu hammam jaallattaa hin ibsu baay'ee. Haceen dhiiga keenya keessas jireenya keenya keessas nu waliin jira yeroo hundumaa maayikiroo sekendii tokkoof illee Hacee dagachuu hin dandeenyu beeku. Jaalachaa itti boonaa hojii isaatti gammadaa jiraanna yoomiyyuu. Kanaaf Haceen nama jechi hin ibsine nama jecha tokkoon ibsa jechuu hin dandeenye nama kitaabaan ibsuu hin dandeenye nama fiilmiidhaan ibsuu hin dandeenye. Goota amma jiraatetti umurii isaa jiraate kanatti seenaa haasaamee dubbifamee hin dhumne nama hojjetee darbedha. Kanaaf Haceen keenya goota nama jabaa kana immoo haala siyaasa biyya kanaatiin haala hin taane hin dhabne
baay'ee nama gaddisiisa. Madaa yoomiyyuu fayyuu hin dandeenye dhukkubsachaa akka jiraannu nu godhe rakkoon akkasii kuni. Kanaaf dhugaa hacee immoo barbaanna. Dhugaa hacee waaqnis namni dhugaa hacee nutti agarsiisuu danda'us dhugaa hacee nuuf haa baasu jennee yaadna. Guyyaan irraa gaasiif yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan irraa guyyaa itti yaadannu guyyaa caalatti namni maqaa haceetiin wal ga'ee dhimma hacee dubbatu dhimma hacee waliin mari'atuu fi akkasumas immoo awwaardii kanaan ittiin artistoota aartii Oromoo irra jiranii ittiin jajjabeessuuf namoonni kaanis immoo fakkeenyummaa hacee sana itti fufanii akka hojjetaniif awwaardiin kun qophaa'e. Baga nagaan dhufte? Baga nagaan nu eeddanii. Har'a awwaardii Hacaaluu waggaa afuraffaa irratti wal argineerra. Mee ati jaalala Hacaaluuf qabdu akkamittiin ibsita? Akkasitti dubbiidhaan ibsuudhaaf baay'ee ulfaata. Jechuun inni dheengadda viidiyoo wayii hojjedheen ture agartee jira. Daa'ima isaatiif abbaadha. Oromootaaf goota. Haadha manaa isaatiif abbaa manaa gaariidha. Abbaa manaa jaalatamaadha. Nuuf immoo akka maal siin jedhu akka obboleessaatti. Kanaafuu isa akka jettee ibsuudhaaf baay'ee nama dhiba. Guyyaan irraa gaasiif yaadannoo akkamidha kan inni qabu? Jechuun wal keessa kan itti gadditus ni jira. Akka gammachuuttis keessa galteet immoo kan yaadattu ni jira. Kan gadditu inni waan hin jirree fi kan inni akka gammachuu taatu immoo yeroo kanatti inni yaadatamee hojii isaatiin akka yaadatamu godhamuun isaayyuu waan ati itti gammadudha. Egaa hojiilee Hacaaluu Faawundeeshinii keessaa Hacaaluu Awwaardiin isa tokkodha. Uummatni immoo bifa kamiini Hacaaluu Faawundeeshinii deeggaruu danda'a jettee yaadda? Lakkoofsa SMS'dhaan faawundeeshinii kana gargaaruu ni danda'ama. 7855 irratti erguudhaan jechuudha. Hacaaluu hammam jaalletta? Akkami jechaan si ibsa jaalala isaaf qabu jechaan ibsuu hin danda'u. Guyyaan har'aa kunoo siif yaadannoo akkamii qaba? Egaa guyyaa har'aa kana haala hedduu ni yaadadha. Guyyaa itti guutuun Oromoon itti cabedha. Baay'ee kan waan lapheen cabsedha. Sagantaan akkasii immoo yeroo hundaa boo'ichaan qofa isa yaadachuu miti gaddaan qofa akka isa yaadanneetti akka dhaloota itti fufuu danda'u ijoollee bakka isaa bu'uu danda'an hedduu akka itti horachuu dandeenyu immoo sirriitti diinaafis firaafis kan itti mul'isne waan ta'eef guyyaa kana caalaatti sagantaa kana immoo akkasittiin yaadadha jechuudha. Hacaaluu Hundeessaa akkamittiin yaadatta? Hacee jechuun biyya tokko Oromoo keessatti bara baraan yeroo hundaa keessa keenyatti ni yaadatama. Ilmoo keenyaatiifis akkasumatti darba. Hacee baay'ee biyya isaa salphisuun jedha. Baay'een jaaladha, baay'een kabaja. Siif immoo guyyaan irraa yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan hadhaa akkuma beekamu guyyaan hadhaa waggaa 5ffaa Haceen itti nurraa wareegame. Baay'ee ulfaataa yaa homaa godhuu hin dandeenyu hayyuu kenna biraa dhabuun gaddaanis dabarsinu bara baraanii yeroon wanta nu yaadachiisu yeroo kamuu nu keessa jira waan ta'eef Haceen hin duune seenaan isaa wanta inni hojjetaa ture Oromoof aarsaa inni kafalaa ture itti fufaan jedha. Meeyaati Hacaaluu akkamittiin ibsita? Hacaaluu jechaan ittiin ibsuun hin qabu. Suma dhugumaa dubbachuuf yoo ta'e Hacaaluun goota keenyadha. Nama jenereeshinii keessatti si'al takkaa duwwaa uumamudha jedheen yoo ibseen naa salphata natti fakkaata garuu jechaan ittiin ibsuun gararraadha Hacaaluu gootummaan isaa. Siifoo yaadannoo akkamii qaba guyyaan irraa? Yaadannoo baay'ee gadhee qaba waggaa 5 irraa. Haala baay'ee namni hin eegnedha kan nuti of biraa dhabneeni. Gatii kanaaf yaadannoo baay'ee dukkanaadha. Garuu akka kanatti immoo leegasiin isaatti fufee guyyaatti immoo celebrate goonu ta'ee geeddaramuun isaa immoo natti tola. Hararra geenye immoo guyyaa yaadannoo isaa ta'uun isaa immoo na gammachiisa. Baga nagaan dhuftee isaanii? Baga nagaan nuti. Meeyaati Hacaaluu hammam jaallattaan? Jecha hin qabu hangas hin qabu baay'een jaalladha. Hacaaluu hammam yaadatta? Yeroo hundaa. Guyyaan irraa siif guyyaa akkamiiti?
Guyyaan har'aa guyyaa miira lamatu natti dhaga'ama. Miira gammachuus miira gaddaasi. Maaliif guyyaatti goota keenya dhabnedha. Akkasumas immoo guyyaatti awwaardiin Hacaaluu itti eegalamee fi maqaa isaatti yaadannu gatii ta'ee fi gaddis natti dhaga'ama. Gadda keessatti garuu gammachuus qaba jechuudha. Hacaaluu jecha tokkoon ibsiyoon siin jedhee maal jettee ibsita? Hacaaluu jecha tokkoon ibsuun ulfaatillee seenaa hirminyaatu kan jedhan isa yaadan yeroo mara. Hacaaluu jecha tokkoon ibsuun baay'ee ulfaata. Gabaabumatti jecha tokkoon ibsuus hin dandeenye. Guyyaan har'aa siif yaadannoo akkamii qaba? Guyyaan har'aa anaaf guyyaa baay'ee ulfaataadha. Guyyaa gooticha qaalii qabsaa mirga dhala namaa biraa dhabnedha waan ta'eef guyyaa baay'ee ulfaataadha anaaf uummata Oromoo maraafi kuni akkasidha. Uummanni Oromoo bakka jirutti Hacaaluu haa yaadannu kaayyoo isaa galmaan haa geenyuun jedha. Egaa faawundeeshinii Hacaaluu hojiilee faawundeeshinii Hacaaluu keessaa Hacaaluu Awwaardiin isa tokkodha. Hojiilee gurguddaa kan hojjechaa jirullee hin beekna. Uummataan immoo bifa kamiin faawundeeshinii Hacaaluu deeggaruu danda'u jettee? Faawundeeshiniin Hacaaluu kaayyoo Hacaaluun kaleessa qabatee deemaa ture kan inni har'a qabatee imalaa jiru. Sanaaf Oromoo marti faawundeeshinii Hacaaluu waan dandeenyu bira haa dhaabannu. Awwaardii Hacaaluu kan bara kanaa kamtiin ilaalti? Kan bara kanaa baay'ee bareedaadha. Hacaaluu awwaardiin kun awwaardiin Hacaaluu bara baraan fooyya'ina agarsiisaa jira. Bareedaa jira. Wanta hir'atan tokko bara reetirra barana bara duraanis bara darbee baay'ee bareedaa ture. Kan baranaa immoo anatti baay'ee adda. Gara fuulduraattis immoo kana caala bareeda ta'een abdii irraa qaba. Egaa Hacaaluu akkamittiin ibsita? Hacaaluu ibsiyoon siin jedhee Hacaaluun siif eenyudha? Hacaaluu jecha tokkoon ibsuun rakkisaadha. Hacaaluun baay'ee gosa hedduutu ilaaluu qabda. Hacaaluun immoo nama umrii xiqqaatti waan baay'ee hojjetee darbe. Namni hoggaa biyya lafaa irratti hoggaa 80-90 ture waan hin hojjenne Hacaaluun hoggaa 36-37 keessatti hojjetee darbe. Ana Hacaaluun jecha tokkoon ibsuun xiqqoo natti ulfaata. Obboleessa baay'ee Oromoon qaroo Oromoon dhabe. Egaa jecha ittiin ibsuun qabu. Hacaaluu akkamittiin ibsita? Hacaaluun anaaf nama qabsoo keessatti abbaa qabsoo tahee nuuf qeerrolee bara qabsootti nu hoogganaa ture keessaa tokko jedhee yaada. Maaliif sirboonni isaa eenyummaa keenya har'aatiif yookaan immoo akkaataa sirbaan ittiin yaada keenya ibsan irratti gahee mataa isaanii guddaa nuuf taphataniiran jedhee warra yaadu keessaa Hacaaluun nama tokko. Hacaaluun weellisaa qofa osoo hin ta'in anaaf qabsaa'oodhaas nama qabsoo yookaan abbaa qabsooti jedhee yaada. Guyyaan har'aa kun siif miira akkamii qaba? Egaa guyyaan har'aa kun anaaf dabaree waggoota 5 darbe keessatti gaddaanis isa yaadachuunis dabarsaa numaas geenye. Har'a guyyaa har'aa kanatti sagantaa isaa bifa bareedaa kanaan dabarsuu keenyatti hedduudhaan gammadaadha. Gammachuudhaanaaf kana bifa kanaan isa yaadachuun kiyyaaf haga gaafa guyyaan dhugaan isa bahutti immoo abdiidhaan waan eegna. Hacaaluun siif maalidha? Hacaaluu hammam jaallatta? Akkamittiin immoo ibsitaan? Hacaaluun anaaf artistii qofa miti. Hacaaluun seenaadha. Ofiisaaf iyyuu seenaa kan ta'e baay'ee kan jaallannu baay'ee kan kabajnu Hacaaluun anaaf seenaadha.